wayyaanee seenaa keessatti qoqqoodamaatu mas gahane. Wayyaaneen nama hoggana ijaare ajjeesanii warra nama isaan ijaare. Fakkeenyaaf amma akka nama amma lubbuun jiru tokko jira Dr. Aragawi Barihee jedhama. Isa faatu ijaare wayyaanee jalqaba. Nama isaan ijaare fa'a ifirraa ari'anii nama isaan ijaare fa'a ajjeesanii namooti hedduu maqaa dhahuun ni danda'ama. Guyyaa dhaloota isaanirraa kaasee osuma qoqqoodaman hardharra dhaabannee yeroo ilaallu wayyaaneen bakka gurguddaa saditti adda bahanii ajandaa adda addaa qabatanii gareen tokko garee shaabiyaa ta'ee wayyaanee gargaaruu fi shaabiyaa gargaaree yookiin immoo faannoo waliin ijaaramne mootummaa badhaadhinaa aangoo irraa buusna warra jedhu. Gareen lammaffaa garee ayyaan laallattuudha. Waanuma godhaniyyuu warra beekuu miti. Hundi sadeen isaaniitu xiqqoo isa garee Geetaachoo Raddaadhaan hoogganamu kana irra wayya. Sunis yoo ta'e yoo dantaa deemanii wanni isaan barbaadan olaantummaa bara waggaa 27 aangoo irra turan san deebisuu barbaada. Hardhaan kanatti bakka sadiitti adda hiramanii yeroo akka dhaaba siyaasaatti yeroo adda qoqqoodamtu ajandaa nama biraa hojjetta san booda ajandaa keenya hojjettu. Addi bilisummaa Oromoo illee kanuma ta'a ture. Addi bilisummaa Oromoo almost dhaloota isaarraa kaasee osuma argitee bakka lamatti qoodamu. Inni bakka lamatti qoodame sun 4 osoo ta'u hardharra dhaabanii bakka 13 ol gahee ture yeroo tokko addi bilisummaa Oromoo keessaa wanti qoqqoodu. 13 kunu hundi isaaniitu ajandaa namaa qabatanii deeman. Eertiraa deemanii nutu amanamaadha warra Eertiraadhaan jechaa ture. Warra wayyaanee bira deeman nama isaanirraa gadi jiru. Akkuma Oromoottuu yoo jarri kun Oromoof dhaabbanne yoo ka jedhan ta'e qaama Oromoo hin geenne hunda jala deemanii bitamuuf of qopheessaa warra ture.